Leessa koo caalaa waaqayyo gooftaan ammayyuu gara kee goreesii haa eebbisu. Ulfina kana caalu barcuma kana caalu irra si haa teessisu. Yesuus Kiristoos inni nama nadhu si haa gargaaruun siin jedhaani. Biyya Baabiloon keessa taa'e. Maalni? Biyya Baabiloon keessa taa'e dhokoo irra deebiname. Biyya Baabiloon keessa taa'e. Biyyi Baabiloon kuni gara duuba kee kanarra jira yaalataan maalitti konaadhu maal akkatti goonu furwaadde jabaadhu isheet waaqayyo jira nunis duukaa jirra homaa mitisi raajolleen keen guddatu hin baratu nama guddaa ta'u anillee seera nam bari'ina fa garuu gooftaan Yesuus immoo yaada naaf qaba dachaaraaree keessa waameenaa kaasee barcuma ulfina arras na teessise. Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti siniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatina. Viidiyoo har'aa keessatti reaction viidiyoo garaagaraa kan isin barsiisu kan irraa barannu kan nu bashannansiisu kan nu akeekkachiisuu fi ergaa intaa jennee kan isiniif yaadne walitti qindeessinee dhiyaannee jirra. Haga xumura sagantaa keenyatti waliin toonaa feerraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana like gochuudhaan namoota baay'ee akka bira ga'uu fi nu waliin taasisinii jenna. Yaada keessanis koomentii irra kaa'uu hin dagatina. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin toonaa feerraa keenya jaalalaati. Wow, wow, wow. Jesus, Jesus. Wanta hundumaa isheetu bareeda. Wow, jenneerra baay'ee. Waan biraan dubbannu dabarreerra. Dabarra. Dhugaa gitaara baay'een jaalladha. Dhugaa keessumaa gitaara qabatanii mana ofiitti waaqayyoon faarfachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Yoo hojii maatii ofii hojii jechuudha. Naa isheen immoo hin dandeessi. Eessa akka isheen jirtu barbaadaa. Koomentii naa godhaa yookaan meeshii naa godhaani. Biyya Baabiloon keessa taa'e. Maalni? Biyya Baabiloon keessa taa'e dhokoo irra deebiname. Biyya Baabiloon keessa taa'e. Biyyi Baabiloon kuni gara duuba kee kanarra jira yaalataan maalitti konaadhu maal akkatti goonu furwaadde qoe dhiisa tapha akkana dhiisa Yesuus. Biyya Baabiloon kun duuba kee irra jira moo maal jette? Wow, 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 wow. Dhuguma maal hojjetti isheen maayanii wantichi. Maal hojjechi garagaltee yaa Rabbi gooftaa'is. Hoo kun waan hamaa nama dubbachiisuu fi waan isheen yaalleen jiru boqota fuudha. Hoo 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 hoo. Wow.
Mee ajandaa gidduu kanaa kan ta'e waa'ee faarfannaa riimiksii hojjechuu irratti obboleessi keenya Eeliyaas Gaboolaa waan inni jedhu waliin argifan. Waa'ee riimiksii irratti faarfannaa isa dur oriijinaalii ta'ee irra deebi'anii hojjechuu irrattis isin yaada akkamii akka qabdan mee yaada keessan koomantiirra nu kaa'a. Namoonni faarfannaa namaa akka riimiksii godhanii kan isaan hojjetanii maal akka ta'e yookiin ilaalcha keessanii just comment godhaa. Tole nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoonni sooshaal miidiyaa kanarra jirtan yuutuubii irra kan jirtan akkasumas feesbuukiidhaan tiktaakiidhaan kan na hordoftan hundi keessa nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u har'a gaaffii isin na gaafattaniifan deebii isinii kennuudhaaf dafee ariifadheen dubbadhaa bal'inaanii yuutuubii irratti haasa'eera. YouTube irratti haasa'eera isa hordofa. Amma garuu TikTok irratti gabaabsee TikTokiidhaaf Facebook irra hojjetan gabaabseeni deebii isinii deebisuu yaalaa dhimma faarfannaa riimiksii jedhamu kana ilaallate maal jettaa waa'ee kanaa amma gidduu kanaa falmii baay'ee kaasaa jira sooshaal miidiyaa irra waliin falmaa jirtu baay'ee. Ati maal jettaattanii karaa keessaa naa barreessaa jirtu baay'een keessanii amma isinii deebisuu illee hin barbaanne silaati barumsaanii dhufuu barbaadeera. Gara fuulduraatti barumsa sanaanii sana dhufaa ammaaf garuu dafee gabaabsee xiqqoo isinitti dubbachuu barbaada. Waa'ee riimiksii kana durayyuu waa'ee riimiksii kuni faarfannaa namootaa jalaa fudhatanii ofii isaanii yuutuubii irra godhatanii ijoolleen ammas yaanaa akkas godhaa jiru kun sirrii miti faarfattoota warra sanarratti dhiibbaa uumaa naamni jettu. Faarfattoota warra duraa miidhama isaanii waaqayyo gooftaan hin kaffalaaf karaa baay'ee miidhamaniiru. Dhugaadhumaa miidhamaniiru karaa baay'ee miidhamaniiru. Indaamu warra kana caala warra biyya hambaa jiraatanii teekinooloojii nu dura warra baranii waa'ee yuutuubiin akka inni kaffalu akka inni hin kaffalliyyuu baranuun hin beekne faarfannaa keenya guutummaa isaa guuranii kan isaanii godhatanii irra godhatanii nu dhoksanii nyaatanii gaafa nuuni waa'ee yuutuubii barreetti deebi'uuf gaafa jennu faarfannichi kan kee miti nuun jedhe yuutuubii. Kan kee miti nuun jedhee kan isaaniiti hin fudhatanii ammarraatti itti fayyadamaa jiru ammarraatti itti nyaataa jiru isayyuu maal nuun jedhu seetan akka faarfattoota warra na wajjinis jiran na wajjin siizinii korra warra turanii warra turres warra na dursanis akka isaanii ani sodaa waan jedhamu hin beeku dhugaadhumaa kana biratti nan dubbadha naaf kalchaati isin nu hattaniittu faarfannaa akka waaqayyooti nuun jettu faarfannaa akka waaqayyooti immoo nuun jedhu warra biyyaan baa jiran keessumaa yuutuu. Waan sirrii dubbate Eeliyaas. Warri hanna jechuun isa kanadha. Hanna jechuun faarfannaa fakkeenyaaf faarfannaa Eeliyaas Gaboolaa inni kanaan dura hojjete jechuudha. Faarfannaa isaa oriijinaala isaa yuutuubii ofiirra kaa'atanii ittiin qarshii hojjetachuun hanna jedhama. Inni kun sirriimatti hanna jedhama. Kanaa wajjin ittiin walii galaa jechuudha. Inni irra deebi'anii hojjetanii ittiin waaqeffannaa fakkaatuutti immoo nama yaadachiisanii akka kootti hanna jedhamuu dhiisuu danda'a. Garuu gabaaf jedhanii yuutuubiif jedhanii qarshiif jedhanii viidiyoo hojjetanii yuutuubii ofiirra eeyyama abbaa sanaa malee hojjechuun kunis yakka ta'uu danda'a. Kunis hanna ta'uu danda'a jechuudha. Mee yaada keessanis koomantiirra nuuf kaa'a. Obboleessi keenya kun faarfataa Enook Joorjii fi ergaa qaba. Ergaa inni waa'ee faarf gidduu kana yaadanii haasaa jiru irrattidha kan inni ergaa kana dabarsuuf barbaade mee argifan. Faarfataa Enook Joorji biraan naagaa bakka inni jirutti sheer godhaati. Faarfataan Enook Joorji faarfattoota amma faarfannaa namaa riimiks godhanii baasan irratti koomentii fi yaadota garaagaraa kaasuudhaan kan beekamudha. Faarfannaan isaan hojjetan kun kan namoota warra dura faarfatanii osoo hin taane kan waaqayyooti. Macaafa qulqulluun kan keenya malee kan warra saba Israa'elii miti. Ati ergama hamaa nama biraas ergasin dudda kee duubatu ilaalame waan meeqa jira dudda kee duuba. Sheer godhaa biraan naagaa. Macaafa qulqulluun kan kooti kan uummata hawaasa kanaati malee kan saba Israa'elii miti. Seenaa isaanii haasa'uyyuu malee. Ati garuu faarfannaa namarra deebitee hojjettee faarfannaa nama akka goote sagalee kan kee hin bareedu minaamin jette koomentii baay'eestaa miti. Akkas jechuun macaafa qulqulluu keessaa maalifitu macaafa faarfannaa Daawit jennee dubbisna kan Daawiti waan ta'eef nun barbaachisu. Dogongora akkasii keessaa bahe rukutamta. Ati ergama hamaa dudda kee dubara hafuura 666 si haifatu waaqayyo. Takkilakee akkas hin jedhamu guys brother maal taate? Ara akkas hin jedhamu.
akkasin jedhamu lafaa kaa'anii dhibba jaha jaatamii jaha maalirraa kaastii akkasitti ta'an obboleessa kanaan adogoggoruu asirratu waan barbaade ta'u akkasin jedhamu ergamaa hamaa dudduubaa qabdaa dhibba jaha jaatamii jaha ati ilaalchi keessatti miti ምናምን kunis yaada amansiisaa miti yaada amansiisaa miti yaada fooyyaa miti kunis hin ta'uti. ወጣቱ አገልጋይ ታግቷል 10 ሚሊዮን ብርም ተጠይቆበታል። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ አቤል ደመላሽ ነኝ። ወደ ጉዳዩ ወጣቱ አገልጋይ ጉዞ እያደረገ በነበረ ወቅት ላይ በማይታወቁ ግለሰቦች ታግቶ 10 ሚሊዮን ብር ተጠይቆበታል። ባለቤቱም እነሆ 10 ሚሊዮን ብር ከተጠየቀበት በኋላ 1.2 ሚሊዮን ብሩን የከፈለች ቢሆንም ባለቤቷ ግን ሊለቀቅ አልቻለም። በተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎችንና ግንኙነቶችን ስታደርግ ቆይታ መፍትሄ ባለማግኘቷና ማስፈራሪያ ስለደረሰባት የባሏ ጉዳይ እልባት ሳያገኝ ቆይቷል። ይህ የምትመለከቱት አገልጋይ ኤልያስ የአራት ልጆች አባት ሲሆን ከባለቤቱና ከልጆቹ ጋር በሰላም የሚኖር ወጣት ትጉህ አገልጋይ ነበር። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ምንም እንኳን መረጃ ጠፍቶ 2 ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም አሁንም እነሆ ልጆቹ ከወዴት አለህ እያሉ አባታቸውን በመናፈቅና በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። ባለቤቱም እንግዲህ የባሏ ጉዳይ ከዛሬ ነገ ይፈታል በማለት ተስፋ ባለመቁረጥ ስትጠብቅ ብትቆይም እነሆ አጋቾች መረጃቸውን አጥፍተው ተሰውረዋል። የላከችውም 1.2 ሚሊዮን ብር በዚያው የተበላ ሲሆን እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ምንም እንኳን መፍትሄ ሳታገኝ በብዙ አይነት ጭንቀት ውስጥ ትገኛለች። ልጆች ያያላንተ ምንም ማድረግ አንችልም። ትምህርት ቤትም ወስደህናል። ነጋን ዋቀዮ ስኒፈተኡ አከም ጅርቱ ፈያ ኬሰኒ እጋን አራ waan tokko dubbachuudhaaf an dhufee baay'ee laphee kootti kan bu'eedha baay'ee kan natti dhaga'ameedha. Boriftaan waan nama hundumaarra ga'uu danda'uudha. Adiraa keessan sagalee kan oliif dabarsaa koppiliinki godhaa du'it godhaa namoota biraan ga'a. Sagalee isin amma dhageessaniif daa'imtii amma dubbataa jiru kuni daa'imoota nama waaqayyoo Iliyaas Musliimiiti. Iliyaas Musliim jechuun asoosaatti kan dhalatee guddate baay'ee nama waaqayyooti. Tajaajilaa beekamaadha. Biyyoota adda addaarra deemee nama tajaajilaa ture. Hojii waaqayyoo nama hojjetaa turedha. Siyaasarraa kan bilisa ta'e waa'ee siyaasaa keessa kan hin galle hojii waaqayyoo kan hojjetu. Garuu waggaa 2 har'aa kana gara Finfinneerraa ka'ee gara asoosaatti utuu deebi'aa jiru akka odeeffannoo qabutti qaama humni isaa qaama hin beekamneen fuudhamee akka dhokfame qarshii miliyoona 10 akka gaafatameedha kan bira ga'ame. Isa booda miliyoona 10 gaafa gaafatamu lafas gurguranii haati isaasi warri manaa isaas haati manaa isaasi lafa lixalixanii qarshii miliyoona 2 tuqaa wayi qarshii miliyoona 2 wayiidha erganiif jaraaf erganii booda sagalee dhageessaa isa turanillee sagalicha kaasanii sagalee isaa jalaa dhoksanii fuudhanii deeman hinduuf hinjiraan isaan beekamu. Adiraa keessan Iliyaas Musliimiif sagalee haa ta'an warri sagalee na dhageessan hundumti keessan Boriftaan waan dhufun beektan adiraa waaqayyoo kanaaf du'it godhaa sheer godhaa daddabarsaa Iliyaas Musliimiif sagalee haa ta'an. Waa'ee Iliyaas Musliimii maatii isaa ammammaatti namni kaasan jiru namni dubbatan jiru haa dubban abbootiin amantaa dubbadhaa du'inaaf dubbadhaa. Kanaaf warri sagalee na dhageessanis Iliyaas Musliimiin akkamitti akka fuudhamee jiru akka fuudhee ibsanuu godhaa. Nama waaqayyoo kana gadhiisaa lubbuudhaan jira taanaan gadhiisaa. Lubbuudhaan injiru taanaan immoo hubachiisaa maatii isaa hubachiisaa. Namni hundumtuu nama siyaasaas haa ta'u loltuus haa ta'u dhala hin godhata. Guyyaa tokko lafa kanarratti waan hojjenne hundumaaf hin gaafatamna. Kanaafiyyuu nama waaqayyoo kana qarshii galchaa jedhameera humni isaanii danda'ame miliyoona 10 gaafatamee ture miliyoonni 10 hin dhabame miliyoona 2 wayi galeera. Kanaaf eddasii immoo sagalee nama kanaa dhoksanii ammammaatti waggaa 2 guuteera namni waa'ee Iliyaas Musliimii kaasin jiru. Adiraa keessan ammas irra deebi'een dubbadhaa nama kanaaf sagalee haa ta'an. Namni waa'ee Iliyaas Musliimii sagalee na dhageessan dhala kan qabdan hundi keessan waa'een dhala namaa kan isinii galu. Daa'imta abbaa malee haadha malee attam ulfaataa akka ta'e beektu. Kanaaf hundumti keessan sheer godhaa. Waldaan kiristaanaa kana dura inni tajaajilaa ture. Namoonni inni kana dura isinii kadhachaa ture ashaaraa hedduu qaba namni kun. Adiraa keessan du'it godhaa sheer godhaa ammaa jalqabaati waliif dabarsaa lafa jirtanii kaa Iliyaas Musliimiif sagalee haa ta'an. Warri kana dura sagalee isaa dhageessaa turtan viidiyoon kun isin bira akka ga'een dafaatii yaada keessan nuuf ibsaa. Waa'ee nama kanaa immoo cimsaa waaqayyoon kadhadhaa waa'ee maatii isaatii immoo itti yaada. Kanaafiyyuu warri dhageessan hundumti keessan sheeru koppi liinkii waan gootaniif sheeru waan gootaniif walii waan dabarsataniif du'itu waan gootaniif waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama.
wanta akkasii dhuguma waaqayyoo nu atiks nu eegu waaqayyo. Nama kanaaf immoo raajii Eliyaas Musliim nama jedhamu kanaaf immoo waaqayyo naa kadhannu maatii isaatiif waaqayyo naa kadhannu ijoollee isaatiif waaqayyo naa kadhannu. Wanti akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti gabaramaa jira. Egaa waaqayyoon jabaannee kadhachuutu nurra jiraata. Garuu dhuguma nama kanaaf sagalee toosu nurra jiraata. Namni kun tajaajiladha hiikamuutu irra jiraata. Warri akkas godhanis hamma kanaa gara jabeenyi hamma kanaa isaanirraa hin eegamu. Waaqayyoo isaaniif adaara godhuu jan. Adaraa keessaan sagalee ta'aa fi viidiyoo kana sheer godhaa fi namoota bira namoonni akka beekan godhaa dhiibbaa irraan ga'a. Influence godhaa iddoon jirtan hundumaatti nama kanaaf sagalee haa ta'u. Namni kun haa eegamu nama waaqayyooti raajiidha waan ta'eef jechuudha. Keessumaa ijoollee isaa fi haadha manaa isaatiif. Maanni kun Yesuusee ko Yesuus eenaaf gaaffii. Deemee buddeen barbaaduudha kan mucaan kun harkatti rukutamee dee'ooleena. Jira. Gamati. Hayyaa. Magaalaan jajjabaadha. Nan jajjabaadha. Akkam amma haalli Haalumti fayyaan koos kun akkuma isin argitan kanadha. Akkaataa matsiin deddeebitanii waa'ee mana kootii ilaaltan xinnoo ishee muqannoo naa kennanii jajjabeesse waaqayyoof galanni guddaan akka hin jedhu. Ergaa bilbilli si bitames namoonni si bilbilaa jiru natti fakkaata. Namoonni baay'een viidiyoo kee ilaalanii viidiyoo kee baay'ee isaan gaddisiisee si gargaara jedhanii si jajjabeessaa turanii. Amma immoo bilbila bitatti tajaajileef namoonni bilbilanii si argachuu danda'u. Namoonni si gargaaraa jiran illee jiru. Na gargaaraa jiru. Achi keessaati obboleessa keenya Caalaa Bultumee. Caalaa Bultumee. Beekta jedhee yaada. Viidiyoo kee argee baay'ee gaddee gara fuulduraattis nan gargaaraanii jedhee ammaaf immoo qarshii 10,000dha qabadhu gara fuulduraattis sin gargaaraa jabaadhu sin jedheera. Obboleessa koo Caalaa waaqayyo gooftaan ammayyuu gara kee goreessi haa eebbisu. Ulfina kana caalu barcuma kana caalu irra si haa teessisu Yesuus Kiristoos inni nama nadhu si haa gargaaruun jedhaanii. Tolee namoonni gara biraan ergaa si ergan illee jiru. Akkuma kana namoonni waadaa si gadan irra jiru. Sana hundumaa nun immoo mari'annee ta'uu hundumaa mari'annee si goona jechuudha. Mee koo jireenya konnaan na ta'e maa inni kun Yesuusee ko Yesuus eenaaf gaaffii. Si duraa dhaabbatu wayeen koo wantooti kun ganamaan dhufee na ilaalee fi Yesuusee. Fuula kee durammoo dhaabbatuuni. Anillee nama kanattuu ilaalame miti nama gadiidha. Ati immoo olla kaasaa hirta fakkaata. Ammayyuu olla kaas gadi nan deebisin. Obboloota koo warra na wajjin dadhabe kanaa wajjin immoo gargaarsi keef humni kee jilba isaanii keessa buufatee haa ta'uuf hin jedhan. Ameen ammayyuu siniif haa ta'u. Eeyyeen. Obboleessa keenya Caalaa Bultumee baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jenna. Akkuma kana namoonni gargaaraa jirtan illee namoonni maallaqa ergitaniif hin jirtu. Obboleettii kanaa fi tokko yaala isheedhaa fi akkuma kana immoo wanta isheen ijoollee isheettiin guddifattu yaadaa waan jirruu fi ammallee namoonni gaafachaa turtanii bilbila ishee iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan bilbiltanii obboleettii keenya dubbisuu dandeessu. Akkuma kana namoonni gargaaruu barbaadan nu qunnamuu dandeessu. Barchi bakka jabaadhu isheet waaqayyo jira nunis duukaa jirra homaa mitisi ijoolleen keen guddatu hin baratu nama guddaa ta'u anillee seera nan barii nafaa garuu gooftaan Yesuus immoo yaada naaf qaba dachaaraaree keessa waamee naa kaasee barcuma ulfina irras na teessise. Baay'ee nama gaddisiisti. Bineensi kuni dhukkubaala deema dhukkuba namatti darbata kanaaf ijoollee kun akka kakkachiisi naan jedhe waaqayyo bineensi kun dhukkubaala deema naan jedhe gooftaan bineensi kun dhukkubaala deema kanaaf ijoollee kun akka kakkachiisi naan jechaa jira waaqayyo ijoollee kun akka kakkachiisi naan jechaa jira inni tajaajilu waldaa miti gashee natti gootu ila tajaajilaalee sodaatan iddoo kan biraati tajaajilaa daldala paasterii daldala hundumaatti linkii isinoo linkii ergitan deemtanii isinoo linkii ergitan dhugaa waaqayyo qaxaroon takka keessanii jiru jaallatamtoota dhuguma akkasiin jaalladhu hin jedhema baay'een isin
Waldaa'imo barana gudiifte. Dinqii. Maali waaqayyo maal kun? Magumna wanta har'a argamee badu. Gooftaa Yesuus mul'ata akkaatuut. Hundee keenya ijaarannaa nagaarratti akka jinnee yommuu dhufu raafamichi. Hundee keenya ijaarannaa nagaarratti akka jinnee yommuu dhufu raafamichi. Jaarabaadhaaf jireenyi keenya irraa kuni maaf daganaa keessummoota akka taane nuti. Jaarabaadhaaf jireenyi keenya irraa kuni maaf daganaa keessummoota akka taane nuti. Godoon keenya inni lafaa kun hin jiga kan hin banne qabna bantii waaqa keessa. Godoon keenya inni lafaa kun hin jiga kan hin banne qabna bantii waaqa keessa. Kan hin banne qabna bantii waaqa keessa. Kan hin banne qabna bantii waaqa keessa. Maal hojii bittee diraama jedhamuun bittee moo maal? Akkamii qaansa? Wantichi namaan gala. Hayyee.